ture walumaan deemne fira Dasaaleentu eebba hoteela qaba ture isaan tuna fudhatee deeme dhuma jala kan isaan dhufanii dubbii barbaadan malee jalqaba hundumtuu nagaaruma taphachaa ture ka'umsa dubbii yoo yaadatte ta'e ijoolleen waboo abaa'oo jaranii faarsaa turanii sirbaa turan irratti dubbiin xixiqqoo jalqabe sa'aatii kamirratti amma eebbi hoteelaa raawwatee jiramoo namni galuuf turre nuti makiinaa qopheessaa turre galuuf namatti nagaa dhaamaa turre kanuma irratti dubbiin jalqabame namni nama tuqeen jiru kan saa faarse abaa'oo faarsanii waboo faarsanii sun mirga dhuunfaa isaaniiti abbaan barbaade faarsuun mirga isaati erga dimokiraasii jedhame immoo sun dubbii ta'uu hin qabu kun immoo akka namni xiiqiidhaan ofitti deebi'u godha malee kun dubbiin qabbaneessu mataa keessaa harka ammas keessa jira mukti asiin bahee asiin galee asiin bahee as bira cabee jira miiladhaanuma koo hundumaadha garuu kan baay'ee miidhame harka koo fi mataa koodha amma mataan koo hodhamee jira asii walakkaansaa hodhameera amma walakkaansaa mukti keessa jira inni ba'uu qaba amma mukaan sirreeban jechuudha yaa shimalan irratti caccabsanii mootummaa kanaanii ofitti deebi'an jedha yoo of dabanii ofis badanii nama balleessu ta'a ofitti deebi'a jechuun nuti taphachaa turre hawwiinis sirbaa turte jechuun walumaan taane gara xumuratti nama hundumtu kan deemus deemee kanaaf immoo waliin taphachaa turre sirbinaa maal jechaa akkuma Oromoo akkuma maatii waliin taphachaa turre dhufanii mana cufanii wannu jedhi mucaa tokko reebanii hawwii immoo dhiisii jennaan maaltu si galchee jedhanii dhiirayyuu akkasitti rukuttu si gali amma guushii rukutanii ani deemnaan akkas na qabanii na teessisan ammas mana yaalaa geessuuf ka'ee deemnaan afurtaan na reebanii na qabatanii ennaan ishinis soofin beektu turte Dasaaleen beekamaas rukutamaa ture ijoollee biraas baay'ee turanii isaanis reebamanii waan akkasii nuti isteediyoomiin nu fudhatanii hawwiinis ni beekti nama jaarsoliin gurguddaa jiranii turan abbaa gadaas tokko jiranii achi lafarratti gangaladhaa hidhanii wanno uleedhaan safuyyuun beekan yoo ishiin uffata aadaa uffattee jirtu xarabaadhaan minaan booksiidhaan afur ta'anii dubartii tokkoof amma isaan kana dhiira jettee wanno goota poolisii isa tokko humna adda uffate isaan sana immoo amma leenjii kan fudhatanii jiru miti idaa nuuf leenjii fudhatanii nama meeqatu miidhame aljaaredi yaada nama baay'ee nama 65 akkasi isteediyoomii keessatti fudhatanii doktariin gurguddaa jiranii piroofeesarii Faawuleedhaan reebanii haleellaa artistoota irratti raawwate kan ilaalchisee deebii gama mootummaa baruudhaaf kantiibaa magaalaa Buraayyuu obbo Salamoon Fayyee fi koomishinara koomishinii poolisii Oromiyaa Araarsa Mardaasaa fi deddeebiin bilbila nu jalaa hin kaafne ta'us ibsi fuula feesbuukii waajjira dhimmoota koominikeeshinii magaalaa Buraayyuun bahe akka mul'isutti bulchiinsi magaalichaa miidhaa kana eenyu akka qabsiise gareen poolisii ijaaramee qorachaa jiraachuu barreessee jira. Miidhaan kun kan qaqqabe garaagarummaa filannoo sirbaan walitti bu'iinsa ture hordofeeti jedha ibsi fuula miidiyaa hawaasaa kan magaalaa Buraayyuu kun sababa walitti bu'iinsa kanaatiin namni hidhame tokkollee hin jiru jechuudhaanis haala qaama miidhaa kana qaqqabsiise qorannee seeraaf dhiyeessina jechuun poolisii magaalichaa wabeeffata barreeffamni waajjira dhimmoota koominikeeshinii magaalaa Buraayyuu fuula feesbuukii irratti bahe kun. Oduu kana wal qabatuun gocha artistoota Oromoo irratti raawwate kana ni balaaleffannaa jedhu artistoonni OMN dubbise. Akeekni waan kana artistoota sagalee uummataa ta'an rifachiisuudha jedhu artistoonni kunneen warra badii akkanaa raawwate seeraaf dhiyeessuun olaantummaan seeraa akka kabajamu gaafatanii jiru. Artistoota tokko tokko hospitaala isaan argamanitti dhaqnee dubbisnee jira. Hawwiin nama tokkoo miti. Hawwiin uummata Oromooti. Hawwii irratti wanni aggaamame uummata Oromoo guutuu irratti waan ta'e. Hawwii jechuun weellistuu sagalee uummata Oromooti. Akkasumas sammuun silaa
adotaate hawwiidhaan jechuu uummata Oromooti. Uummata Oromoo jechuun immoo haati sii fakkeenyaaf warra kaleessa siidhaan saniif balbala qabsoo teetee turte. Akka isaan nama dhaananuu fi miti kasiin qabsaa turte haati sii. Bosona keessa turte, qabsaa turte, baqataa turte. Ilmi Oromtichaa gudeeda Oromootiin bahe maquma adoo hawwiin wawuu balleessite isiinuun balleessine maal jennaan beektuudha. Uummata Oromootiif sagalee ta'aa turte, uummata Oromoo qofa ta'e cunqurfamoota biyya kanaatiif sagalee ta'aa turte. Hawwii mootii haadha isiitu laalanii silaa adosii waan fete balleessitee intala qannooti jedhanii irraa dudda galuu qaban turan. Maal jennaan keessumattuu isiin dhaltu sanirra darbee intala haadha beekanuuti intala akka abbaatteete bosona keessaa baatee intala na guddittee sadarkaa kanaan baatte. Isii laalanee adosii balleessiteelleetti intala qannooti jedhanii irraa goruu qaban turan. Sanirra darbee suyyakka biraa ta'e waballeessuu dandeetti nama seerri hin jira. Seerri immoo nama dhaanaa caccabsaa akkasi dhiiga dhangalaasaa jedhu hin jiru. Hiikni inni naa kennu bilisummaan keenya bilisummaa sobaa ta'uudha. Dubbiin kun hawwii irratti ni eegalla sii galee dheengadda jalqabanii bubbulanii guyyaa lamaa sadan tokko jechaadha. Kan hawwii irratti raawwate immoo akka malee waan nama rifaasisuudha iyyuu. Kanaan dura ijoollee durbaadhaa akkasitti rukutan turanii xiyyeeffannoon isaanii maaliif akka ta'e baay'ee ulfaata. Ani yeroo jalqabaa aannan dhaqee fide beekte makiinaadhaani. Saayitiin argatte lubbuudhaan nafte dheeneen. Haalli itti deemu jiru kun badaadha. Kanaafuu yoo biyya bulchina ta'ee tasgabbiidhaan waan FB irraa banee funaananii akka biyya bulchu tokkootti ta'anii emotional ta'anii walitti duuluu kana dhiisanii yoo biyya bulchan taate tasgabbanee gatta'anii goseeyyuu akkasiin bulchan. Kanaafuu akkaataa kana hidhaa garritti deemu jiru kun nu yaachessa. Kaleessaa yaadni ammallee yaadaa deemuu hin qabnu. Uummata Oromoo qabnammoon qabsoon akkaataa kanaan hin ta'u itti fufa. Baga haftee obboleettiin teena tullee. Gochisu kan isaan akkanaa kan kaleessa irratti raawwate deebi'ee ijoollee kooratti ni raawwata jedhee yaadeen turree jettee illee haalli itti deebistee jira. Ilfinash qannoo jechaadha. Baay'ee gadditeerti isheenis dhukkubsattuudha. Caalaatti immoo akka miiliin ishii cabuu akka gadditu taateeti jirti. Kanaaf deebi'ee kan nan arga jedheen yaadne jijjiiramni kunii dhugaa seetanii ijoollee kiyyas fidee yaada jedhu kaaste. Mootummaan biyya kana bulchu namoonni inni bobbaasu lafumaa kanee kanatti nama reeban taanaan biyyi kun boruun isaa egereen isaa anaafis siifis namoota kan biraafis wabiin nuti qabnu tokko illee hin jiru jechaadha.